Dinatti amanteesna lattum ormatti qawwaakum mul'istum dinatti amanteesna lattum ormatti na jiraachistam jireenya raafa. Ashamaa harka fuunee akkam jirtanii kabajamtoota fi jaalatamtoota chaayinaa laayyaantu asallaa jedhu jalatti argamtan nagaan koo bakkuma jirtanitti sinaa qaqqabu siniin jecha baga jiraattan baga eeggamtan baga yoona eegdanii har'allee kaa viidiyoo haarawaa akka hin jaalattan jedhee kara keessan fideetu jira. Egaa kaa warroonni magaalaa asallaa keessatti jiraattanis yaaddanis hoggaa jiraattan har'a magaalaa asallaa maal akka fakkaattu qabadhee sinii dhufeetu jira. Akkasuma immoo warroonni naannoo biraa yookaan immoo Oromiyaa kutaa adda addaa keessaa taataniitu viidiyoo kana daawwattan hoggaa jiraatan viidiyoo kana laayik godhaa. Warroota bira hin geenye biraan gaa egaa kaa magaalaan asallaa akka maal fakkaatti egaa kaa magaalaa guddittiidha. Magaalaa guddittiin tun amma yeroo kanarra maal jirti? Akka jedhu haga tokko keessa deemee osoo hin taane hunda ishii isinii xumuri osoo hin taane jalqaban isinitti argisiisaa jira jechuudha magaalattiin tun maal akka ishii fakkaattu. Egaa kaa obsaan na eeganii isiniin jedhaa warroonni immoo akkasuma biyya keessa jiraataniitillee magaalattii tana dhaqxanii too ilaallee qaamanillee dhaqxanii ilaaluu dandeessu. Akkasuma warroonni immoo iyyuu keessattuyyuu jechuudha iddoo bashannanaa baay'ee qabdi bakka cidhaa itti qopheessan baay'ee qabdi jechuudha magaalaan Asallaayi. Warroonni immoo iyyuu bakka kanaa deemnee bashannana jettan warri gaa'ela dhaammachuu barbaadanii walitti xindii taataniitillee deemtanii too achitti bashannanullee barbaadan hoggaa raattan nu geessillee warroonni jettan hoggaa raattan saanduqa komentii jalatti naa barreessuu hin dagatina. Ani isin geessee isin bashannansiisuudhaaf homaa tokko rakkoon hin jiru isin bicha saanduqa komentii jalatti naa teechisa isiniin jedha achi jalatti hoggaa hin deemne jettan ta'e bilbila koo isinii fan teechisaa yookaan viidiyoo biraati irratti bilbila koo isinii teechisan isiniin jechuu jaaladha. Egaa magaalaan Asallaa maal fakkaatti? Walumaan deemne, walumaan ilaalla kaa, walumaan deemnan isiniin jechuu jaaladha. Wantootni osoo kaa dubbatiin keessan darbin hoggaa raatti magaalaan Asallaa dhugaa dubbachuun magaalaa qilleensi ishii qorraadha. Qorraallee ta'eetu jechuudha magaalaa garuu ijaaf hawwii taatedha. Bakka baay'ee uumamaa qabduudha. Uumamumaa waanuma ishiidhaa uume waan qabduudha mukeellan jettanii iddoo bakka adda addaa itti bashannanan kennuma rabbii ishiidhaa kennedha malee namtolcheedhaan wantoonni achi keessatti uumameen jiru. Egaa kaa warroonni ijoollee harsii taatan beekuu dandeessan magaalaan Asallaa maal akka fakkaattu. Akkasuma immoo deebiseetoo immoo iyyuu iddoon bakka cidhaa itti godhatan bakkoonni baay'een ni jiru. Keessattuu iyyuu naannoo Aarduu jedhamu keessatti bakka adda addaatti dhufanii too cidhaa achi itti godhatanii too jiran maaltu jira markabatu jira kan irra deemanii akkasuma wantoonni achi keessatti bineensonni adda addaa bineensonni uumamaa seenanii karaa lama qaba achi keessa deemanii too bashannananiitu jira jechuudha. Egaa sagalee koo ukaa dhagaame baay'ee tokko ifama isiniin jedha. Egaa akka afuuran deeffadhin isiniin jechuu jaaladha. Yaada koo addaan hin kunne obsaan viidiyoo kana dhaggeeffadhaan isiniin jechuu jaaladha. Egaa namoonni baay'ee yeroo baay'ee asuma teenye miidiyaa kanarraa miidiyaa kana waan itti gammadu jiraate taanan jechuudha. Wanni makra teenye biyyuma tokko biyyuma jiraannutti bilbila keenyan kaa Oromiyaa kutaa adda addaa barree jirra amma dhugaa baay'een ittiin gammada afaanota adda addaa loqoda jechuudha. Dubbatamullee walirraa sheerii goranneetoo jirra. Egaa kaa miidiyaan kun wannuma nama gammachiisu keessa jiraate taanaan wal baruudha. Egaa kaa wal baruu jechuun salphumatti kaa waliin magaalaa keenya hoggaa barree dhaqneetillee ofii keenya bakka kanaa kana jenneetillee deemuu dandeenya. Hoo waan jirullee ammuma tana walirraa barre jechuudha. Maaliif afaan keetidhaa biyya keetidhaa bakka feete Oromiyaa kutaa feete keessa deemte bakka feetetti jiraachuu dandeessa. Rakkoon tokko hin jiru bakka feete deemtettis bashannanuu dandeessa. Kanarraa kan ka'anillee magaalattii tana har'a egaa magaalaa tana magaalaa ishii baadiyyaa qarqara magaalaa ittidha kanan dhaladhee guddadhe akkasuma kanan baradhe magaalaa tana keessattiidha. Kanaafuyyuu amma jijjiirama baay'ee qabdi karaan ishii jechuudha. Karaan ishii baay'ee jijjiirama qabdi. Asumarratti garuu kanan odoon xumuriin duratti sagalee kooti irratti dhiise keessa waa'ee bineensota ishiin qabduudha. Egaa kaa Aarduu jechuun iddoo bashannanaa jechuun baay'ee guddaa kan ta'e paarkii karra lama qabuudha. Paarkiin kara tokko
odoo waa karaa kanaa isinitti haasa'u waa'ee paarkii isinitti isinitti haasa'afan. Paarkii sun karra lama qaba. Karra tokko iddoo dooniin irra deemudha jechuudha. Yookaan immoo bishaan yabalaan yookaan immoo maalidha jedhama markabaan irra deemamudha jechuudha. Egaa kan mushurroonni yeroo baay'ee warroonni wal fuudhu sanbataaf qidaame bootan uyyuun argamu jechuudha. Keessattuyyuu sanbata baay'ee tajanaannaqa jechuudha arduu karri tokko. Karri lammataa immoo karra bineensotaati. Egaa kan bineensota adda addaa achi keessatti argattu arduu hoggaa deemtan. Osuma salphumatti waanuma tokko iyyuu wanni hin jedhin seentanii akka feetanitti egaa ka anuyyuu kara bineensota meeqaa akkan argeedha yeroo sanitti turee jira odoon kara duwwaa hin deeminiin dura. Amma kaamooyyuu bineensota baay'ee dabalamaa deema. Maaliif biyya guddachaa jirtu waan ta'eef iyyuu jechuudha. Egaa kaa magaalattiin Asallaa kana fakkaattiin isiniin jechuu jaaladha. Kanaan isinitti argisiisaa jiru karaadha. Amma fakkeenyaaf kun karaa guddicha qaxxaamuree Asallaa keessa darbee boqojjiillee kan deemu, qarsaallee kan deemu, saguris kan deemu, akkasuma bakka adda addaa kan deemu as keessa darbeeti jechuudha. Warroonni asii achi deemtan hundi keessanuyyuu beekuu dandeessanii. Warroonni immoo kara biraa yookaan hiriyoota qabaattanii kara biyyaa deemtanii hoggaa jiraattan karaa kanaan kara boqojjii, saguree, muuneessa, qarsaa yookaan immoo kara gammoojjiitti illee kan gannama dabarsudha jechuudha. Karaan kun karuma kana keessa darbameetidha kan deemu. As karaa Asallaatirraan hoggaa deemamu jechuudha. Egaa akka kana fakkaata. Asumaan illee karaa Baalee hoggaa deemu karuma kana keessa deemama. Sababbiin isaa anuyyuu Baalee deemee tan beeka waan ta'eef achi egaa ijoolleen adda addaa beekuu dandeessanii achi fira yookaan obboleettiin achi qaba. Asalluma keessa qaxxaamurameetuma deema jechuudha karaan. Egaa karaa biraatiin illee jiraachuu danda'a. Fakkeenyaaf Addis Ababaa keessa illee jiraachuu danda'a. Karaa Asallaa tan isinitti maatu jira. Egaa kana fakkaatti jechuudha karaan Asallaa walumaa galatti. Warroonni deemnetti illee jaallallee hoggaa jettan jiraat keessattuyyuu arduu dhugaa dubbachuuf gaafa tokko viidiyoo arduu bicha iddoo bashannanaa doonii gubbaarratti illee yookaan markabarratti akkasuma immoo bineensota adda addaa viidiyoo isaa yeroo biraa waraabeta qabadhee toosiniin dhufa har'aaf na of galchaa sababbiin isaa natti mijannee biiziin ta'ee egaa yeroon isaa waraabuu deemutti sagantaa adda addaa tan qaba ijaa ta'eefi. Achi deemuu hin dandeenye anuyyuu iddoo san deemuu hawwiin qaba. Iddoo san hoggaan deemee ofii kiyyaafis na fayyadama. Itti sammuun koo boqataa achumaan immoo isinillee sinan argisiisan isiniin jechuu jaaladha. Egaa amma kan magaalaa Asallaa karaa gubbaarradha. Kana fakkaatti egaa aga tokkodha guutumaan guututti miti kana kan isinitti argisiisatoo jiru. Egaa viidiyoo biraa keessatti immoo magaalota hagam akka guddatte guddinni ishii maal akka fakkaatu kan jedhullee tokkoon qabadhee tan isin dhufa. Egaa intarneetii adda addaatiin kan waan sagaleen hoggaa dhagaamillee sagalee kan na of galchaa isiniin jechuun jaaladha. Ijaaf qalbii keessa irraa na rabbisaa warroonni yaada qabatanillee hoggaa jiraattan saanduqa koomentii jalatti na barreessuu hin dagatina. Egaa viidiyoo biraatiin irratti immoo bal'inaan wantoota adda addaa saba koo hin gargaara kanan jedhu qabadhee tan dhufeetoo jira. Warroonni maamila ayyaantu Asallaan ta'an hoggaaraata sabiskiraabii godhuun maatii koo ta'a. Wantoota asirratti darbu hordofaa isiniin jechuun jaaladha. Warroonni immoo aga ammaa turtiin afaan gootan guddaa tokko galatooma keessattuu yaada keessan na barreessaa gaafii adda addaatillee na gaafachaa jirtan. Ammallee gaafiiwwan hoggaa qabaattan saanduqa koomentii jalatti na barreessuu hin dagatina. Wantoota biyya keessa jiru wanta wal qabateetoo jiru yookaan daldalaa haa ta'u yookaan bittaa ta'u gurgurtaa ta'u wantoota adda addaa manaan deebiseetoo jechuudha. Warroonni gaafachuu barbaadan saanduqa koomentii isaa 24 banaadha. Akkasuma warroonni qeeqa qabaatan illee hoggaa jiraattan akkasuma naateechisuu hin dagatina isiniin jechuun jaaladha. Egaa haga viidiyoo biraatti walitti deebinutti saban baay'ee kabaju baay'ee jaaladhoonni koo keessa jirtan galanni keessan guddaa kan ta'e turtii gaarii naaf qabaadhan isiniin jechuun jaaladha. Akkasuma immoo keessattuu odoon koomentii keessan hin argin wannan dubbadhee bira darbuu hin barbaanne koomentiin keessan akka carraa ta'e ani koomentii baay'een dubbisuu jaaladha. Hundumaa ol ani chaayinaarra seeni tanan dhugaa koomentiin dafee tolaala jechuudha. Maaliif gaafii na gaafatanii laata? Ani maaliif jireenya koo keessatti nama baay'ee nama waa tokko gaafadhe dafee deebii barbaadudha. Ofirraa nan beeka waan ta'eef dafee tan deebii namaa deebisuullee jaaladha. Kanarraa kan ka'e dafee tan koomentii ilaalaa warroonni ammallee gaafii qabaattan. Akkasuma immoo gaafii keessan akka carraa ta'e nama waan ta'eef ani dhibbatti hin dogonguru jedhee namni ofiin jedhuyyuu of soba waan ta'eefuyyuu namni uumama isaa keessatti hir'ina mataa isaa qaba waan ta'eef odoon koomentii keessan hin dubbisin koomentii keessattuu gaafii na gaafattanii gaafii keessan hin deebisin hoggaa jiraate ta'e
ijaaf qalbii keessan irraa naa hambisaa komentii keessan akka mul'atutti naa barreessaa isiniin jechuun jaaladha. Keessattuu waa'ee yeroodhaan wal qabateetu jiru biyya keessatti warri kara biyyaa dhufuudhaaf irra jirtan keessattuu maal akka qabatanii dhuftan kara kaargootiin illee wal qabate viidiyoo baay'een hojjedheetu jira. Ammas informaashinii haarawaa warri barbaadan hoggaa jiraattan ta'e komentii jalatti naa barreessuu hin dagatinaanis hin jedha maaliif nama fayyada waan ta'eef wannuman ani yuutuubii kanarratti namoota hordofuuf gara biyyaa gaafa galu baasii ofirratti hin baay'ifne dhugaan isin jedha shaanxaa kwaalitii ta'een qabadheetu dhufe. Hoomuma tokko biyya galtanii wanni hunduu biyya keessa guutee jira. Viidiyoowwan waan meeshaa biyya keessa jiru hunda hojjedhee jira. Viidiyoo san jala deemtanii ilaaluu hin dandeessan. Irraanii fayyadamtu viidiyoo san hoggaa laaltan. Sababbiin isaa meeshoota adda addaati nuti kan guurreetoo gallu egaa kan waan biraa keessa seenee gaafii naa barreessaa jechuu kootifiidha. Yoo gaafii qabaattan jechuuf maaliif ijoolleen asitti tan karaatataa jirtu keessattuu kaargoodhaan wal qabateetu jechuudha. Meeshaa baafachuudha. Baasiin ati asitti baasaa jirtu. Taaksiidhaaf makiinaa kontiraata yeroo baay'ee ijoolleen keenya ijoollee biyya fagoorraa dhufanidha. Ijoolleen kaargoo gootu. Achi makiinaan guyyaa 2 guyyaa 3 bura baay'ee garaa nama nyaata. Wanni nu hojjennee dhufne achumatti gaddeebi'a gibiruma isaaniitii fi taaksii gandaa itti gaddeebi'a jechuudha. Mana algaa qabattu mana yoo akkam ta'e jechuudha. Algaa halkan takkitti yoo 1000 takkaan argatteetu bulteedha. Algaan achitti guyyaa 3 ati qabdu 1000 baafta. Makiinaa tokko guyyaa tokkichatti birrii 6,000 baasaa. Egaa kaammoyyuu gaafa 3 bultu birrii kibee qabaasta. Ati waan hojjettee dhufte achumatti qaraxaa fi makiinatti kafaltee tobaata jechuudha. Dhugaa kanarraa kan ka'e informaashinii baay'een hojjedheetoo jira. Ammas immoo haarawaa nu hojjedhullee warroonni jirtan hoggaa jiraattan viidiyoo jalatti komentii naa barreessuu hin dagatina. Maaliif hojjennee dhufneetoo teenyatu boqachuu nu wayya bare hoggaa ofii keenya teenyatu birrii sanitti haga hojii qorattuttu